Har'a magaalaan Tel Aviv waajjira iccitii waraanaa keessatti jeneraalonni Israa'el kaartaa Iraan diriirsanii gaaffii guddaa tokko irratti wal falmaa jiru. Waraanni nutii fi Ameerikaan eegallee mootummaa Iraan inni kuffisaa kan jedhu yoo ta'u, garuu deebiin isaa lakkii kan jedhu fakkaata. Keessi waraanaa Israa'el beekamaan Roon Ben Yishaayi gaazexaa Yoodiyoot Araanoot irratti dhugaa dhooftu tokko lafa kaa'ee jira. Israa'el hin gowwoominaa, mormiin uummataatti Iraan keessatti ka'e kun mootummaa Ayatullaah kuffisuu hin danda'u, humni isaanii ammallee jabaadha jedha. Maaliif namichi diina Iraan ta'e kun dhugaa kana dubbate? Iccitiin jabina Iraan maalidha? Bal'inaan qabannee jirra. Haaluma wal fakkaatuun osoo addunyaan Hizbullaan Laga Liitanii daangaa Israa'el gadi lakkisee beeraa jechuun abjootu, basaasonni Israa'el kan kaleessaa gabaasaa balaafamaa tokko Netanyaahuu harka kaa'anii jiru. Gabaasni sun gabaabaadha, yeroo ergaan isaa hamaadha. Isaan deebi'anii jiru, Israa'el qabatanii deebi'aniiru jedha. Hizbullaan akkamitti daangaa Israa'elitti deebi'e bal'inaan ni ilaalla. Yeroo addunyaan waraanni Iraanii fi Israa'el eessatti dho'a jechuun eegdu, Iraan irraa ergaan iccitii gara jeneraalota Iraaqitti darbee jira. Ergaan kun gabaabaadha, amma hin socho'inaa. Maaliif Iraan loltoota ishee qabbaneessitee iccitii isaa qindeeffannee jirra? Har'a ba'aa giddu galeessaa keessatti morkiin haaraa fi sodaachisaa dho'ee jira. Morkiin kun biyyoota dhiigaa kan waggoota kurnan darban obboleessaa turan gidduuttidha. Isaanis Saud Arabiyaa fi Imareetii Arabaadha. Gabaasni CNN iccitii balaafamaa tokko saaxilee jira. Saudiin United Arab Emiratesin diinaa nageenya biyyaalessaa kiyyaatti jechuun labsitee jirti. Biyyoonni kunneen kanaan dura gaa'ela hin diigamne qabu jedhamu turan waraana bakka bu'iinsaa walirratti bananii jiru. Nutis sendubee michummaa isaanii irraa gadiinummaa isaanii jiru dabalatee iccitii wal dhabdee isaanii qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan firraa keenya yeroo maraatiin. Yooyyaam shama harka fuuniin kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Har'a magaalaan Tel Aviv waajjira iccitii waraanaa keessatti jeneraalonni Israa'el kaartaa Iraan diriirsanii gaaffii guddaa tokko irratti wal falmaa jiru. Waraanni nutii fi Ameerikaan eegallee mootummaa Iraanii ni kuffisaa, garuu deebiin isaa lakkii kan jedhu fakkaata. Ogeessi waraanaa Israa'el beekamaan Roon Ben Yishaayi gaazexaa Yoodiyoot Araanoot irratti dhugaa dhooftu tokko lafa kaa'ee jira. Israa'el hin gowwoominaa, mormiin uummataatti Iraan keessatti ka'e kun mootummaa Ayatullaah kuffisuu hin danda'u, humni isaanii ammallee jabaadha jedha. Iccitii jabina kanaa xiinxalaan kun haala kanaan ibsa. Tokko gaachana dachaadha. Mootummaan Iraan humna waraanaa idilee qofa hin qabu. Isaan eegduu warraaqsa Iraanii fi Waasiij yookaan kan uummataa jedhaman qabu. Humnoonni kunneen pirezidaantii yookaan ministeeraaf osoo hin taane kallattiin hoogganaa olaanaa Kaameniitti ajajamu. Isaan mootummaa tiksuuf jecha aarsaa kamiyyuu kaffaluuf qophiidha. Lammaffaan kufaatii mormitootaati. Mormiin har'aatti Iraan keessaa dhaga'amu bara 2009 yookaan 2022 sanaa gadi hooggansa hin qabu, kaayyoo tokko hin qabu. Gariin bishaan dhabne jedhu, gariin boba'aan qaalee jedhu, garuu namni sirni haa kufu jedhu muraasa. Kanaafuu mootummaan salphaatti isaan qoqqoodee xinneessuu danda'a jedha xiinxalaan Israa'el. Sadaffaan Sodaa weerara alaa. Wanti hunda caalaa mootummaa Iraan tiksu garuu Tiraamp fi Netanyaahudha. Akkamitti yeroo Tiraamp Iraaniin nan rukuta jedhu, uummanni Iraan kan mootummaa isaa jibbullee biyya koo diinaaf hin kennu jechuun mootummaa cinaa hiriira. Seenaan waraana Iraanii fi Iraaq bara 1980 hanga 88 kana ragaa ba'a. Yeroo biyyi weeraramtu Iraanonni tokko ta'u. Kanaafuu ogeessi Israa'el sun akeekkachiise, yoo amma Iraaniin rukunnee mormii uummataa sana ajjeesne jechuudha, uummanni diina dhiisee mootummaa ofii eeggata. Gama biraatiin
xiinxalaan Hariitiis Zaavi Baari'eel yaada Tiraamp kan karoora Venezuelaa Iraan irratti raawwachuu jedhu uffisee jira. Tiraamp akkuma Maaduroon buteem Kaamanii illee nan butaam jedhee yaadataa. Garuu Iraan Venezuelaa miti. Wanta Iraan adda godhuun xiinxalaan Hariitiis kunis tarreessee jira. Tokkoffaan humna waraanaatiin. Iraan misaayilaa baalaastikii 2000 ol qabdi. Venezuelaan garuu hin qabdu. Lammaffaan teessuma lafaatiin. Iraan gaarreen Zaagros gidduu jirti. Venezuelaan qarqara galaanaa Ameerikaatti dhiyaattee jirti. Sadaffaan ayidooloojii yookaan ilaalchadha. Loltoonni Iraan shahidummaa yookaan wareegamatti amanuu. Loltoonni Venezuelaa maallaqaan bitamu. Kanaafuu Tiraamp yoo humnaan seenee Iraaq lammaffaa yookaan Afgaanistaan uumamalee injifannoo salphaan hin argatu. Iraan keessatti mormiin jiraatus uummanni gaaffii jabaa tokko qaba. Tolee mootummaan kun haa kufu eenyutu bakka bu'a? Iraaq maal taatee? Siiriyaan maal taatee? Liibiyaa maaltu mudate? Uummanni Iraan fakkeenya biyyoota kanaa yeroo argu jeequmsa mannaa mootummaa abbaa irree wayyaa jedhee sodaata. Kanaafuu Tiraamp mootummaa jijjiira jedhee yeroo lallabu uummanni Iraan caalaatti sodaatee duubatti deebi'a. Xiinxalaan Israa'el kun itti fufuun iccitii tarsiimoo gootummaa saaxila. Alii Kaaminan namicha ganna 86 tarsiimoo dhokataa tokko qaba. Bara 2013 yeroo dinagdeen kufuuf jedhu inni Ameerikaa wajjin marii eegalee ture. Bara 2026 yoo dhiphinni ammaati Kaaminan lola dhiisee marii filachuu danda'a. Garuu mariin sun harka kennuu miti yeroo bitachuudha. Saala isaa dhoksee niwukileera isaa tursiisee dinagdee suphachuu danda'a. Walumaa galatti oduun Iraan kufaatirra jirti jedhuun waraana sammuu warra dhiyaatiin dhugaan lafarraa garuu Iraan misaayila oomishaa jirti. Jeneraalonni ishee tokko ta'aniiru. Uummanni ishee rakkoo qabaatus biyya isaa dabarsee hin kennu. Har'a Iraan keessatti mormitoonni hiriira ba'u poolisiin ni bittinneessa. Ruma saraa Kaamenii keessatti Tiraampiin umbutu jedhanii ofitti amanamummaan hojii isaanii itti ufanii jiru. Israa'elii fi Ameerikaan leencaa kana kuffisuuf humna qawwee qofa osoo hin taane tooftaa yookaan istiraatiijii haaraa kan onnee uummataa bituu barbaadu. Yeroo sanaatti Iraan tulloo taatee dhaabbatti jechuun gaadhooftuu isaa xumuree jira. Gama kaaniin osoo addunyaan Hizbullaah Laga Liitanii gadi lakkisee beeraa jechuun abjootu. Basaasonni Israa'el halkan kaleessaa gabaasaa balaafamaa tokko Neetaanyaahuu harka kaanii jiru. Gabaasni sun gabaabaadha. Yeroo ergaan isaa hamaadha. Isaan deebi'anii jiru. Misaayila qabatanii deebi'anii jiru. Guyyoota muraasa dura Hizbullaah humna isaa dhoksee nuti hin jirru jedhee ture. Garuu sun tooftaa waraanaa ture. Ragaan saatalaayitii fi basaasaa akka mul'isutti Hizbullaah yuunitii yookaan kutaa waraanaa isaa hamaa neendu'a hin sodaanne halkan dukkanaan suuta jedhanii dhagaa fi muka jala lo'anii daangaa Israa'elitti siqanii jiru. Sababiin isaa Hizbullaah iccitii guddaa tokko bira ga'ee jira. Basaasonni isaanii marii iccitii Neetaanyaahuu fi pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp gidduutti godhame bitanii dhaggeeffatanii jiru. Iccitiin sunis eeyyama ture. Tiraamp Neetaanyaahudhaan tolee jalqabaa Hizbullaah laamsheessii sana booda Iraanitti garagallaa jedhee eeyyamee jira. Hizbullaah kana yeroo dhaga'u osoo isaan rukutiin nuti haa qophoofnu jedhee misaayilota giddu galeessaa kanneen konkolaataa irratti fe'amanii fi misaayilota farra taankii gara daangaatti dhiyeessee amma isaan saatii xumuraa eegaa jiru. Israa'el yoo waan xiqqoo sochootiin Tel Aviv irratti ibidda roobsuuf qophii irra jiru. Gama biraatiin Israa'el ani nambaa jettee addunyaa goomsitus lafarratti garuu faallaa kana raawwachaa jirti. Gaazexaan Waalaa Niwus akka saaxileetti Israa'el buufataalee waraanaa 5 kanneen waraana darbee keessatti kibba Libaanos keessaa qabattee gadi lakkisuu diddee jirti. Qondaalli waraanaa Israa'el tokko aariidhaan nuti buufata kana hin diignu yoo diignee baanee Hizbullaah deebi'ee qabata. Kanaafuu asuma teenyee isaan eegna jedha. Inumaayyuu yoo Hizbullaah nu tuqee magaalaa guddoo Beeruut keessattuu Dahayyaa dhuura Hizbullaah daaraa goonaa jechuun akeekkachiisee jira. Wanti hunda caalaa nama dhiibuu fi dhiphina uumuu gee raayyaa waraanaa Libaanoosiiti. Addunyaan raayyaa Libaanos nagaa eega jetti. Garuu Israa'el shakkii guddaa qabdi. Raayyaan kun Hizbullaah wajjin harka wal qabatee hojjeta. Isaan wal hordofuu dhiisanii wal tiksaa jiru jechuun Ameerikaatti iyyitee jirti. Yoo kun dhugaatii Libaanos guutummaatti dirree diinaa taatiitti jechuudha. Pireezidaantiin Libaanos Mishaayil Aawun
walga'iin koree to'annoo taa'uuf jira. Innam Israa'el daangaa keenyaa haa gadi lakkistu, hidhamtootaam haa hiiktu jedhee gaafata. Garuu lafarratti wanti mul'atu marii miti. Gama tokkoon Hizbullaan misaayila qaratee holqa keessa ciisa. Gama biraan Israa'el buufata 5 qabatti. Ani asiin deemu jechuun qawwee qabattee dhaabbatti. Trump Washington taa'ee leelaa jedhee jira. Nagaa osoo hin taane qophii waraanaa dhumaa fakkaata. Kibba Libaanos amma bishaan nagaa osoo hin taane ibidda dhoof qophaa'ee ta'ee jira. Osoo addunyaan waraanni Iraan FM Israa'elitti dho'aa jettee eegdu, Iraan irraa ergaan iccitii gara jeneraalota Iraaqitti darbee jira. Ergaan kun gabaabaadha, garuu hiika guddaa qaba. Amma hin socho'inaa. Maaliif Iraan loltoota ishee qabbaneessiti? Iccitiin isaa sodaa fi tarsiimoo keessa jira. Abaasni akka saaxilutti eegduun warraaqsa Iraan hooggantoota gareewwan waraana Iraaq kanneen akka Hizbullaah fi Al-Nujabaatti ajajaam iccitii ergee jira. Hagaam waraana Israa'el wajjin godhamu keessatti hatattamaan hin seeninaa. Hangaam Israa'el Iraan irratti haleellaa tarsiimootiin lafee dugdaa keenya cabsuu raawwannetti callisaatii eegaam. Sababni isaa Teheraan waan tokko sodaatti. Yoo gareewwan Iraaq amma waraana banan, Israa'elii fi Ameerikaan Iraaqiin akka dirree waraanaatti fayyadamanii biyyattii daaraa gochuu danda'u. Iraan ammoo yeroo siyaasaa fi dinagdee mijataa hin taane keessa waan jirtuuf lolaa dabalataa hin barbaaddu. Garuu ajajni kun Iraaq keessatti qoqqoodiinsa uumee jira. Gareen tokko warra cichoo kanneen akka Hizbullaadha. Isaan yoo amma ilollee gantummaadhaan Israa'el osoo nu marsitu callisnee hin eegnu jedhu. Isaan qawwee isaanii qaratanii eegu. Gareen lammaffaa warra siyaasaa kanneen mana maree keessa jiranidha. Isaan ammoo lakkiin waraanni kun Iraaq inni balleessa. Ameerikaan dhiibbaa dinagdee nurra keessetti mootummaa haaraa ijaarrachuu qabna jechuun loluu didu. Teheraan gidduu garee lamaan kanaan dhaabbachuun madaallii eeguuf dhamaati. Walga'ii iccitii Beeruutii fi Iraan keessatti geggeeffamu irratti jeneraalonni hidhoota warraaqsa Iraan obsaa Iraaqiin dirree waraanaa hin godhinaa jechuun qabbaneessanii jiru. Gama kaaniin ajajaan waraanaa Iraan jeneraal Amir Hatamiin waltajjiirra ba'ee waan nama dhibu dubbatee jira. Yaa uummata keenyaa, mormiin kun waanuma jirudha. Biyya hundumaa keessatti rakkoon dinagdee ni uumama. Kun harka Trump yookaan Netanyahu miti, rakkoo keessooti. Jeneraalli Iraan yeroo jalqabaaf rakkoon keenya diina alaa miti jedhee amanee jira. Yeroo akeekkachiisa biraas kennee jira. Haa ta'u malee namoonni mormii kanaa gara jeequmsaatti jijjiiran isaan ergamtoota diinaati, nuti isaaniif hin eeyyamnu jedha. Hatamiin itti dabaluun ani lubbuu koo uummata kiyyaaf nan kennaa jedhee kakate. Walumaa galatti ba'a giddu galeessaa keessatti calliinsa sobaa tokkotu jira. Iraan loltoota ishee Iraaqiin eegaa jetteetti. Jeneraalonni Iraan uummata isaaniitiin tasgabbaa jechaa jiru. Garuu lafa jalaa holqa keessatti misaayilii qaramaa jira. Israa'el saatii xumuraa eeggatti. Iraan yoo tuqamne malee hin tuqnu jetti. Garuu yoo tuqaman deebiin isaa dhumaatii ta'uu danda'a. Har'a ba'a giddu galeessaa keessatti morkiin haaraa fi sodaachisaan dho'ee jira. Morkiin kun Iraanii fi Israa'el gidduutti miti. Biyyoota dhiigaa waggoota kurnan darban obboleessa turan gidduutti. Isaanis Saudi Arabiyaa fi Imaaratii Arabaadha. Abaasni CNN iccitii sukkanneessaa tokko saaxilee jira. Yaad Abuu Daabiin diina nageenya biyyaalessaa kiyyaatti jettee labsitee jirti. Waan laayyoo miti. Biyyoonni kunniin kan kanaan dura daa'ilaam hin diigamne qabu jedhamu turan har'a waraana bakka bu'iinsaa walirratti bananii jiru. Waldhabdee kanaam bal'inaan yeroo mil'annu Yemanii fi Sudaan keessatti daran hammaatee jira. Saudiin Yemen ollaa ishee waan taateef nageenya Yemen nageenya kooti jetti. Imaaratiin Arabaa garuu biyya fagoo taatus dantaa ji'oopoolitiksii qabdi. Torban darbee Saudiin haleellaa qilleensaa raawwatte. Meeshaa waraanaa Imaaratii Arabaa karaa dhokataa Yemen seenuuf ture barbadeessiteetti. Mallattoo ifaati. Ati ollaa koo keessa seenuun kee sarara diimaa darbuudha. Maaliif wallaban? Iccitii Sudaanii fi Yemen yeroo qorannu seenaan kun har'a hin eegalle. Waggoota 10 dura Saudii fi United Arab Emirates harka wal qabatanii nuti siyaasa Islaamummaa yookaan Ikhwaan al-Muslimiinii fi Iraaniin ni lollaam jedhanii duula jalqaban. Yemen irratti Huusii waraanan, Qatar irratti qoqqobbii kaan. Yeroo dhiyoositti
Imaaratiin of dandeesseem socho'uu eegalteem. Yaman keessatti United Arab Emirates garee kibba Yaman deeggarti. Gareen kun nuti Yaman irraa adda ba'uu barbaanna jedha. Saudiin ammoo lakki Yaman tokko ta'uu qabdi jetti. Yoo Yaman diigamteem nageenyi Saudiin balaarra bu'a. Sudaan keessatti Saudiin nagaa buusuuf yaalti. Imaaratiin Arabaa ammoo RSF yookaan meetiim meeshaa waraanaa hidhachiifti jedhamee himatama. Saudi aarsee jira. Raamaan kun gaanfa Afrikaas dabalatee jira. Gabaasni kun akka saaxiluutti Saudiin waan tokko shakkiti. Imaaratiin naannoo Soomaaliyaa fi Siiriyaa keessatti gareewwan adda ba'uu barbaadan gargaaraa jirti. Imaaratiin Somaalilaand keessatti buufata qabdi. Kun immoo dantaa Saudii fi Masrii tuqa. Saudiin ati biyya xiqqoodha anaan obboleessa kee guddaa morkachuu hin dandeessu jetti. Iccitii guddaan tokko CNN saaxilamee jira. Basaasonni United Arab Emirates odeeffannoo dogoggoraa argatanii jiru. Mohammed bin Salman yeroo Washington daawwatu Trumpin maloom Imaaratii Arabaa irratti qoqqobbii kaa'im jedhee gaafateera jiru. Saudiin kun soba jettee haaltee garuu shakkii uumee jira. Trump biyyoota lamaan kanaan akkam hiriyaatti ilaala. Garuu isaan lamaan Washington keessatti dhiibbaa walirratti godhaa jiru. Imaaratiin itti biyya ammayyaam nagaa jaallannuu fi guddina finnuudha jetteem of gurgurti. Saudiin ammoo nuti gooftaa Islaamaa fi Arabaati. Imaaratiin nu jalatti buluu qabdi jetti. Aliim Al-Shaabiim ogeessi Saudii aariidhaan akkas jedha. Rakkoon biyyoota xixiqqoo kan akka United Arab Emirates kana maaliseetan maallaqa xiqqoo yeroo argatan nuti Saudii wajjin walqixaadha jedhanii of gowwomsu. Isin harka keenya jala jirtu. Ichi kun Abu Dhabii gubee jira. Anwar Gargaash gorsaan pireezidaantii United Arab Emirates yeroo deebisu nuti biyya dhiibbaa qabdudha. Nuti harka namaa hin eegnu. Nuti akka ifaatti dukkana keessaa baana. Wallaan keenya Saudiin nu kabajuu qabdi jedha. Walumaa galatti morkiin kun morkii siyaasaa qofa miti. Morkii eenyutu gooftaa naannoo kanaati kan jedhudha. Saudiin mul'ata 2030 jettee dinagdee ijaarrachaa jirti. Imaaratiin duraan ijaarratte. Amma turizimii, daldalaa fi teekinooloojii irratti wal morkatu. Garuu morkiin kun gara waraanaa kallattiitti ni jijjiirama gaafiin jedhu. Ogeeyyiin lakkii garuu waraana dinagdee fi waraana bakka bu'iinsaa irratti wal fixu jedhu. Har'a Riyaad FM Abu Dhabii gidduutti sararri bilbilaa qabbanaa'ee jira. Dooniiwwan waraanaa fi xiyyaaronni immoo Yaman irratti ija keessa wal ilaalu. Giddu galeessaan ishee duraanuu dhiphina keessa jirtuuf waldhabdeen kun ibidda kan dabaludha. Saudiin leenca ofiin jetti. Imaaratiin ani qeerransa jetti. Eenyutu mo'ataa walumaan ilaalla. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromia 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.